Hayya hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqa haa ta'u nagaan isiniif haa baay'atu jechaara viidiyoo kabraa viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira jechuudha. Egaa torbee kana keessa qofaa kiyya dhufeen hin beeku keessummaan qaba lidatii kakuun qaba hiriyaan qaba namoota garaagaraan qaba jechuudha. Har'a garuu qofaa kiyya dhufeen jira jechuudha. Innis information fi gaaffilee garaagaraa gaafatame irratti odeeffannoo waan argadhee fi isinii deebisuu yookaan isin fayyadaa jedhee tanan qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoo kiyya haga dhumaa daawwadhaa isiniin jedha laayikii gochuu share warri haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara fayyoo jaalalaatti maatii taasisaniin jira. Egaa gaaffisa jalqabaarraa yoon ka'u jechuudha. Namoonni tokko gaaffina gaafataniiru viidiyoodhaan yeroo deebi'u immoo gaaffiin akkana namoota warra hin gaafanne gaaffii sana of keessaa qabatan garuu hin gaafanneef deebii ni ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu namni tokko namoonni biraa kan namni muraasni jechuudha shaanxaa jechuudha haga eeyyamameen alatti jechuudha. Kana jechuun kiiloo 23 miti kan eeyyamamu yeroo biyya galan jechuudha kiiloo 46 miti kan bakka tokkotti eeyyamamu jechuudha. Namoonni kan bakka lamatti tiranii 23 ol godhatan jiru. Warri immoo 40 jaansaayyuu bakka tokkotti kaartooniidhaan ashagatanis jiru jechuudha. Isarratti garuu yoo dabalee yeroo kiiloo mazanamu yoo haga ta'e wayii dabalee maallaqa akka nama kafalsiisan hundi keessanuu hin beektu. Kiiloo 2 yoo dabale 3 4 5 yoo dabale jechuudha. Hin kaffalsiisu garuu hon jedhe namni tokko shaanxaa lama qobaatti osoon gaafa sana furadhee darbuudhaaf jedhe maallaqni isaa hagam ta'a hin eeyyamamaas jedhee gaafate. Isinii galaa ramti kiiloo 46 irratti dabalee ammas kiiloo 40 haa jennu yookaan shaanxaa lama yookaan shaanxaa 3 isa duraa malee isa eeyyamamu malee jechuudha. Isaa 46 sana malee shaanxaa kan bira kan 46 ta'u yookaan 50 faa ta'u osoon kallattiidhumaan kaargoo erguu dhiisee ofaana dabarsuudhaaf jedhe hin eeyyamama. Yoo eeyyamame yoo kiiloonsa akkamii jedhe namoonni tokko na gaafatanii kun hin eeyyamamu. Maaliif kaargoon taa'ere? Maaliif kaargoon taa'e? Kan meeshaa fe'uu fi kan nama fe'u garaagara akka ta'e beektu. Kanaafiyyuu osoo eeyyamame immoo baay'ee high costidha. Haayidha jechuudha kiiloonsa kallattiidhaan inni nama faana galu kiiloonsa baay'ee garmaleedha jechuudha. Maallaqni itti kafalamu jechuudha. Kanaaf kaargoon uumaan ta'u amma yeroo kana kaargoon baay'ee mijateera. Warri qodaa farkaa qabdan yaada kanaa qabaatanii gaaffii kanaas gaafatanii fi an deebii isinii deebsu walumaa galatti bifa kaargoottu isinii salphata. Ofii galtu waan ta'eef warreen ofii galtan maqaa keessaniin galfattu waan ta'eef gaafa dhuftan immoo ofii baafattu waan ta'eef kaffaltiinsaa biyya kanatti illee baay'ee isinii xiqqaataa jechuudha. Gibiran ni jedhan baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu karaa eerpoortii kallattiidhaan gaafan ofii koo saafaruu shaanxaa kosa hafes ofuma faanaan dabarfadha mazzansiisee jettu taanaan birriisaayyuu hin dandeessanii. Hin eeyyamamus birriisaayyuu hin dandeessan yoo haga ta'e irra darbite kiiloo 2 3 4 5 yoo irra darbitedha kan isaanii kaffali jedhan malee haga kanatti yaadamee hamma kana yeroo dhufu birriisaa hin dandeessanii isiniin jedha yoo birrii keessan irruma kaa'uu yaaddan malee. Kanan isin gorsu amma kaargoon baay'ee fooyya'ee jira akka duraanii hin turu. Akka duraanii rakkoo baay'eellee yeroo nuti godhachuu dhiisu jira waan ta'eef guyyaa 10 keessatti fa'aas gahaa jira amma galee achi ergame guyyaa 10tti biyya galaa jira. Kanadha inni kabiraan immoo jechuudha biyyoota kam faatu banaadha jettanii namoonni baay'een na gaafachaa turtanii biyyoota baay'ee banaa akka ta'anii garuu duraan hin beeku. Dura biyyoonni kaan cuccufaadha. Garuu hin deemamu natti fakkaate. Amma garuu adda ta'eera. Biyyi banaanii Kwaatarii fi Dubaay qofa. Biyyi deemamaa jiru jechuudha. Yeroo kanatti biyyi amma kanatti banaa ta'ee deemamaa jiru Kwaatarii fi Dubaay. Biyyoota lamaan kana qofaatu deemamaa jira jechuudha. Innis seera qabeessaan deemamaa jira isiniin jedha.
garuu akka duratti miti akka yeroo nuun deemne miti isa kana hin beektu gaaffiin garaagaraa akka dabalame beektu barumsa akka gaafatame kaardii ministirii akka gaafatame duratti illee paaspoortii qofaan deemamaa ture miti amma garuu paaspoortii irratti waraqaan eenyummaa dabalameera jechuudha. Dur bara nuun deemne paaspoortii dhuma kee kennatteetu deemta amma garuu paaspoortiis waraqaa eenyummaas kana lamaan dabalateera. Inni kabiraammoo jechuudha bara nuun deemne afaan beekee afaan iseenyuu akkanumatti waan guutamu guuteema deemaa ture amma garuu warri muuxannoo qabanii kan biraati warri haarawaan kan biraati jechuudha ulaagaansa. Warri muuxannoo qaban yeroon siniin jedhu warreen kanaan dura biyya Arabaa dalaganii deebi'anii dhufanii ammas deemuudhaaf foormii guutanii isaanii afaan Arabiffaallee gaaffii ni gaafatamu jechuudha. Gaaffii yeroo gaafataman immoo viidiyoo ni waraabamu jechuudha. Sini galeera. Anuma fakkeenyaaf biyya Arabaa dalagee dhufeera. Amma garuu lammata deebi'ee deemuudhaaf foormii guutuun deeme piroosesii jalqabu gaafa deemu kanaan dura hojjettee ta'ee hojjechuu kee mirkaneeffachuuf afaan Arabaa ni beekta. Waan akkasii viidiyoo si waraaba gaaffii garaagaraa si gaafatu. Waa'ee biyyoota Arabaa sanallee akkamitti akka hojjechaa turte achitti eessa akka hojjette maal akka hojjechaa turte biyya sanatti fakkeenyaaf gosa gara namoonni kan ijoollee warri guddisan jiru nyaata warri dalagan jiru warri qulqullinallee qulqulleessaa jiran turan jiru kana kanallee gaaffiidha yeroo warri achi keessa warri Arabiffa beekan jiru gaaffiidha yeroo isaan gaafatan ati immoo viidiyoo waraabamtaa jechuudha. Viidiyoo akkanuma sitti qabame bilbilli viidiyoo waraabamtee gaaffii sana deddeebistaa Arabiffa haasoftaa jechuudha. Kun piroosesii kee faana attaachi walitti ta'ee si ergamaa jechuudha. Araboonni gaafa si filatan kafiila gaafa argattu Arabiffa beektiidhaan isa kana laalaniitu si fudhatu. Gaarummaan sabayza warreen hojjetanii lammata deebi'anii dafanii ni deemu. Sababni isaa Arabiffa beeku warreen haaraan garuu baay'ee turaa jiru. Baay'ee nama piroosesii jalqabe ji'a 3-4 taa'ee jira. Bakka meedikaalli immoo ji'a 3tti feel godha. Indagana meedikaala galamaa jechuudha. Waan sin ajaa'ibu meedikaalillee akka durii miti baay'ee inni waddadee bara an deeme jechuudha. Nuuyyuu ergiin biyya kana dhufe yoo anu waggaa lama ergiin xumuree dhufe achiyyuu 4 minaaminii tureera. Waggaa hamma kana dura birrii 850 meedikaal amma garuu birrii 2500 meedikaala galuuni. Bakka waan akka kanaatti siniin jedha kanadhaan informationii ani qabu haala biyya Arabaa irratti jechuudha. Baay'ee wantichi baay'ee siiresii gaafateera jechuudha. Baay'ee siiresii gaafateera. Garuu Joordaanis jira jedhama. Joordaan namni tuffata birriin qabdu badaa miti biyyi ishiillee gadi deebituu wayitii ibsaan biyya sanaallee yoo bade turee dhufa akka biyyoota guddataniillee miti jedhani. Joordaan fa'aa ijoollee baay'ee hin tuffatu. Nama baay'inaan Joordaanii filatu sin agarreetta akka tasaa nama Joordaan deemu tokko dhagaa malee biyya Joordaan dhaqamuu isaayyuu yeroo muraasa boodan dhage. Sababni isaa maal ibseetanii namoonni biyya Joordaanii Saawud Arabiyaa dhufan yeroo hojjetan argeeran. Otoo sooressa ta'an isaan qabeenya qabaatanii biyyuma isaanii irratti hojjetu ture. Nu nama Itoophiyaan otoo sooressa ta'an qabeenya qabaanne biyyi keenya soorettii ta'e biyya namaa dhaqneen hojjennu. Kanaaf Joordaan amma hiriyaan madaamii doktariidha. Duraan jechuudha doktariidha. Baay'ee doktari cimtuudha iyyuuti. Ijoollee 2 qabdi garuu Saawud Arabiyaadhaa hojjetti. Yeroo baay'ee madaamii bira faan dhufti. Madaamii faa bira hin bubbulti. Doktar maqaashin hindagadhe waaqa doktar eenyu jedhanii waamuuni. Kanaafuu amma doktarii taate nama hamma kana barate taate biyya ishii gadhiistee dhuftu. Sababa badaa hin taaneef biyyittiin jechuudha. Biyya keenya keessaa amma warreen baay'ee baratanii piroofeesar maal ta'anii biyyoota kaan dhaqanii carraa hojiitiin hojjetu. Carraa hojiitiin hojjetu mitiire akkuma kana waan biyyattiin baay'ee xiqqoo qabeenya qabaanneef siniin jedha. Walumaa galatti Joordaan badaa miti siniin jechuu barbaadeeni. Kwaatarillee birrii ni qaba. Dubaayis gaariidha. Biyyoota kana lamaan warri deemuu barbaadanii ammallee piroosesiinsa haala gaariidhaanii adeemsifamaa jira. Ijoolleen deemaa jiru isiniin jedha. Na haalli kaffaltii isaa immoo yeroo deemanii haga 20,000tti amma kana informationii ani qabu amma 20,000tti ni kaffalama.
innis piroosesii xumuranii gaafa barara tikeettiin namaa kutamee deemtu tikeettiin keessii dhufu maallaqa kaffalteetu yeroo sana malee dursiteen kaffaltu. Garuu duris akkanuma erga tikeettiin sii kutamee guyyaa itti barartu sana maallaqa kee fiddee kaffaltee deemta. Ammas akkuma kana. Innaa akkasiin siniin jedha walumaa galatti ni deebi'anii deddeeman kun baay'ee waansa nu ulfaatanatti fakkaata. Maalumaafuu waan na gaafattan haala kanaan sinii deebiseera jedheen yaada. Waa'ee kaargoos sinii deebiseera. Waa'ee shaanxaa kallattiidhaanii pileeniidhaan gaafan bararee dhufuun fudhadhee dhufaa namiidhaayyuu hin eeyyamamaayyuu kiiloon isaa meeqaa warra jettaniif walumaa galatti kun gaarii miti. Kaargoo sinii wayya baay'ee sin rakkisa waan ta'eef maallaqa kiilootti kaffaluun illee rakkisaadha. Sakatta'insi illee achi keessatti baay'ee rakkoodha. Dubartootumti achi keessa yeroo tokko sakatta'an illee seeraan ala ofii isaanii warri namarraa fudhatan jiru. Ofiidhuma isaanii jechuudha. Callisanii hamma kanaan darbu kun hin darbu sun hin darbu jedhanii waan maashiniin ilaalee maal jedhama kaameeraan ilaalee dabarse qabuu didee dabarsee isaan muruu isaaniitti nama jalaa fudhatan waan baay'ee jira. Ijoollee baay'ee argeera. Kaargoon garuu akka kana miti. Kaargoon akka kana miti. Kallattiidhumaan gaafatti dhaqxu si biratti sakatta'ame ilaalama kanumatti. Kanaafuu kana fakkaata siniin jedha. Like naa gochuun nagatiina. Viidiyoo kabara naga walitti deebiin turtii gaarii siniif haa ta'u. Ciao.